Ayaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii kabaja ayyaana gootota Oromoo Eebla 26 bara 2015 kabajatan. Akka funee kabajamtootaaf daawwattoota keenya du'arraa keessaniif dhiyeessuun meeraa Oromooti. Ayaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii kabaja ayyaana gootota Oromoo Eebla 26 bara 2015 bakka dhaabbileen adda addaa argamanitti magaalaa Kaayiroo galma Armaalitti bifa hawwataa fi miidhagaan kabajatan. Bal'inootu kana akka itti aantu dhiyaata. Eegalli ayyaanichaa akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootiin jalqabe. Faaruun alaabaa Oromoo ol ka'uudhaan faarfatan. Yaadannoon gootawwaniifis yaadannoon sammuu taasisan. Gootawwan wareegaman akka taasisaa guduu akka jaarraa abbaa gadaa yaadadhaa jaalawwan hedduu absorratti hufan yaadadhaa daqiiqaa takka. Durataan caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii obbo Abdallaa Jamaal haasawaa taasisan. Guyyaan irraa guyyaa keenya jabeessa kana kabajuudhaaf maqaa ayyaana goototaa kan ji'a Afuraffaa bara 2005 hawaasni Oromoo biyya Masrii miidhagaa kanaan ayyaana kana irratti argamu keessatti irra deebi'ee isin galatoomfachuun barbaada. Caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii jechuun gaaddisa Oromoo baay'ee Oromoo qofti kan amanee fi diddaa garbummaa mootummaa Itoophiyaa jala lubbuu qabachuu qaba dileerraa kan ta'e yommuu ta'u kanumaan walqabatee Oromoo bifa guddaa amantaadhaan osoo addaan hin baafne kan tajaajilaa jiruu fi of duraa kan itti fufu ta'uu isaa abdii guddaa qabna. Akkasumas itti gaafatamaan mirga dhala namaa Dr. Muhammad Abdu Na'iim ayyaana kanarratti kan argaman yommuu ta'u haasawaa taasisaniin ummanni Oromoo seenaa boonsaa akkanaa qabaachuunsaa kan gammachiise haasawaa bal'aa taasisan. السلام عليكم ورحمة الله. أنا جاي النهارده مواطن مصري أوروبي. مرحبا بكم ببلدكم مصر. تحيا مصر وتحيا روما. دكتور محمد الدنيعي أنا راتنا لمي بجهانة هولي أكتوى لمي مسجد الإهلالا لمي أورمو الإهلالا تنافو بيكيسا بيالا مدى جبتني واتكسر بنا اسمه جرائي جدا. Artistoonni babbeekamoon baandii Abdii Baruu kan akka artist Abdii Fadis, artist Muhammad Morkomaa, artist Hordofaa fi artist Badruun kabaja ayyaana kanarratti walleelee yaadannoo gootoowwanii hawaasicha bashannansiisuudhaan
akkasumas haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti obbo Xayyib Abbaa Goojjam seenaa qabsoo Oromoo keessatti gootoowwan dhuman hawaasichaa yaadachiisuudhaan tokkummaan keenya kana caalaa akka itti fufuus dhaamaniiti jiru. Wareegamtoota Oromoo Oromiyaadhaa fi Oromoo jedhanii wareegaman yaadatuudhaaf jechuudha. Oromoon yoo irraa ka'ee Oromiyaadhaaf Oromoof jecha wareega kaffaluu jalqabe isa jedhu yoo gara seenaatti deebine baay'ee dheeraadhaa jechuudha. Oromoon akka Oromootti dhalatee biyya Oromiyaa irra eega jiraachuu jalqabe lolee ofirraa ittisee sirna gadaan of ijaaree kabajaa ofitti horee jiraataa ture. Agarsiisni aadaa Oromoo kan godinaalee Oromiyaa adda addaatis agarsiifamaniiti jiru. Ogeessa suuraa fi sagalee Abdii Jamali oduu arraaf jenne karma nagaatti.